بريكين يا ديفيد شارو زيمو Kottu kaaliku. وين نوغا شوي مالو Beenzila dhugeen isaan tajaajilaa ture yeroo isaan tajaajilaa ture daata isaan naaguutan fayyadameen tajaajilaa ture hoo. خيرا فاتي نوتلي بور والدا كينيا ديبنيت واقعي فارفنا نمونا سرجرتو Namoota ere Nesuma alam gana naannoo shirratti kan argamtan konfiraansii waan jiruuf naannoo alam gana naannoo sabbata warri jirtanii dhuftanii na wajjiniin tajaajilamuu faarfachuu dandeessu. Kanadha. Asumarraan dargaa Dhiichisan sana miti isa sirban. asumarraan hin faarfanna waaqayyo hin faarfatamaa seexanni immoo lafa ilaala. Isa dhiichisan sana miti. Viidiyoo waraabaa na ergaa daraaroo naannoo sana jirtu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa kana immoo ati ilaali yaa waaqayyo. Siin kadhadha baay'ee bor maqaa kiree siin kadhadha. Kan wallaggaa dhiichisaa amma boroo daraa kan wallaggaa dhiichisaa. Maatu jirtaa sirba biyya lafaa kan sirba biyya lafaa. Biyya lafaa irratti ati koo ati indagana cuubamuu qabda indagana barachuu qabda indagana bakka amanuu qabda akka haaraatti. Kan sidii bachuudhaan otoo islaamummaa keessa galtee gartee warra achi keessa jiran dachaastee fiduudhaaf yaalta. Madiinaa dhaquufanii dhaqeen obbolaan zamzama achi dhugee dhukkuba onnee koo fayyoofanii. Akka nama eebbisa jiru namatti dha. Dhugaa sitti tola ni baay'ee. Hin jiru tokkoon keenya hin jiru malee. Warri irraa koomentii haa goone rakkoon qabu natti toleera natti. Suudii biyya too hidhaatuun ta'ee dhaqee akka roobbilaa. Gaaf tokko mana soolaa barrisee dhaqeen kaaba kee oola. Kaabaa Ibraahimii salaamaa alikuu jedhinaa himii. Toha rasuulameni abshirnaan jedhaa dhufuun jiranii. Si leebbisuuf faarfannaansa nashiida ajaa'ibaati. Kana maaltu laphisi qabbaneessaam. Sammuu namaatu qaama. Wallaahi rabbiin si haa fidu. Ameen jedhi. Wayne. Simboo turraa fuudhame yaadda tokkoon isheen jirtuuti mucaa. No, lakki laayitiidha dhugaa. Laayitiidha bar. Laayitii dhugaa iddoo laayitiin siif ta'a bor. Mucaama bakka mucaama bojoraa mucaama ambassaatu walitti galee jiru akkasitti. No, bakka nama taa'ee jiru kana dhaabar. Tokkoon keen jiru bar. No, lakki bakka taa'ee jirudha. Kunoo daalacha irrachaa jiru maalii garee sirraa. No, isaan hin beekan egaa kanaaf. Amoon daalacha irrachaa jiru. Suudii biyya too hidhaatuun ta'ee dhaqee akka roobbilaa. Gaaf tokko mana soolaa barrisee dhaqeen kaaba kee oola. Kaaba Ibraahimii salaamaa alikuu jedhinaa himii. Toha rasuulameni abshirnaan jedhaa dhufuun jiranii. Sin eebbisne mana isheen kun. Timaxaalle dhufuun jiranii. Timaxaalle. Asumaan dhaamsan qabu nama 180 galtaniitu nama 300 wayii turtanii. Warri karaa Amoos jirtanii jechuudha. Please gara ifaa koottaa, gara rabbi tokkichaa koottaa, gara ifaa koottaa hundi keessa rabbi tokkicha malee dhugaan hin jiru. Gara rabbi tokkichaa koottaa, rabbiitti amanaa. La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah jedhaanii. Akkati isa dukkoo beekamaadha bara maali sobaa turte waan dura keessa qabde waan ta'eef koottaa gara Yesuusitti hojjaa turte. No, amma naa galeera ka amma naa galenne kun immoo naa galeera. Halataa isaa fudhatee harmana isaa keessatti haare malee. Mata ragaa fudhatee mana isaa keessatti maree.
Wayne. Lakka. Waldichi sana wallahi irra gadi qilleensa irraa lafatti gadi buufna tana kam gootan? Kun bu'ee bar. Warri qilleensa irratti ta'u warri qilleensa irraa tumtan. Bu'aan isaanis gadi. Wayne miskiinota wayi dhugaa. Akkuma kun asitti taphatteet. Bu'aan isaanis gadi. Besma. Ini mana anda sefude dhugaa? Garuu wanti na ajaa'ibu maal si fakkaata beektaa? Akka Rabbiin tokkicha qofaa ta'e amanuu kee qofaan natti tole. Waaqayyo araara siif haa godhatti kunoo geggeessituun kun achirratti turte as jalaan dhufte. Astuu akkam jirta? Kottu mee astuu atis? Birrii keenya deebisa chaarosii immoo. Kottu qaalii koo. Wayne nuuga ishee maata. Nuuga ishee maalo. Beenzila dhugeen isaan tajaajilaa ture yeroo isaan tajaajilaa ture daatama isaan naaguutan fayyadameen tajaajilaa ture hoo. Bishaan meeqa nan bita guyyaatti yeroo san? Waldaa qilleensa irraa lafatti gadi buufnaa tan jedhan. Na lakki ragaa akkasiin jiru soba kun dogoggora yaada dogoggoraati. Okay, sa qilleensa irraa lafa buufnatanii lafatti yaadne ka? Astuu maarree nan beeka bar karaan dhugaan jireenyi Waaqayyo Rabbii tokkicha akka ta'e beeka bar. Yesuusis garasumatti nu qajeelu. Waaqa keenya kun dhagaati. Waaqa kootu sitti na dhagaa fi waaqa keenya kun dhagaamu hin laalaga. Ila Rabbiin jira laa. Ila Rabbiin jira. Yesuus Rabbiin ilaas. itti araarame. Mucaan kun waan tokko hin beeku. Ati mootti araarame. Daa'ima dha mucaan kun. Hojjaa isaa tokkotti malee. Hojjaa isaa foonsaa guddisa malee mucaan kun wallaalaadha. Waa tokko hin laala. Itti araarame adi'a Waaqayyo. Dhiisii fi adi'a Waaqayyo. Gala dubbachuu ni danda'an jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Wanta haaraa akka Kolfaasin immoo. humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Kolfuma keenya kana ilaalii dhi'a Waaqayyo. Waa godhu. Maqaa Yesuus Kiristoos. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Obboleessa kanatti araarame. Ati abbaa araaraa. Mucaadha bakka waa tokko hin beeku kun Waaqayyo ati immoo isa argaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos. Sammuu isaa sirrii godhu. Yaada isaa akka inni of ilaalu godhu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Dubbaddoom. Amma waaqa kootu caalaa fi waaqa keetti caalaa hin ilaalla amma torbima kana keessa. Waaqayyo immoo waan haaraa godhu. Yaa Rabbi nama kanaaf araarame. Nama kanaaf araarame. Yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi yaa Allah nama kanaaf araarame. Yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi yaa Allah hin dandeessa. Nama kanaaf araarame. Nama kanaaf araara godhi. Nama kana fidadhu hin dandeessa. Fidi gara dhugaa keetti. Fidi gara amantii ganamaatti. Inshallah. Du'aayin koo dammoo lafan bu'u. Amiin jedhaa fi hundi keessa yaa Rabbi yaa Allah nama kana qajeelchi. Namni kun akka inni nama gaarii ta'e beekta. Adaraa utuu inni achitti hin du'in yaa Rabbi yaa Allah. Nama kana gara dhugaa tokkicha kanaa, gara Rabbii tokkicha kanaa, gara Waaqa tokkicha kanaatti fidi nama kana. Yaada muni. Du'aayi koo immoo Rabbiin lafan buusu. Du'aayin koo lafan bu'u. Anis karaa dheeraa atis kirkiteetta. Kadhannaan keenya immoo tokkoon isaa hin dhaga'ama. Wayi torbee dhuftu Amaanu'eeltu gara kee dhufa wayisitu gara kee dhufa. Eeka. Dhageesse irraan deemne. Wayi ana gara kee dhufa. Wayi anatu gara kee dhufa. Wayisitu gara kee. Buddummaa isaa immoo Waaqayyo. Ay kunoo shakkiin qabu. Simatu dhufa annoo akkatti dhuftu shakkiin qabu kunoo dhiisati. Kunoo wallaa laafuun gala. Arraba Rabbitu si qajeelchasi. Arraba kiyya irra immoo jira Waaqayyo dhugaa. Mucaa bareedu kana hin baddoota. Achirraa maal hojjetaa moo?
dukkana keessatti hin dubbatu. Bakka. Uf. Yoo nammoo yeroo kofaltu nama mararte mu ittiin dhaabbe. Yoo nammoo bataa mucittiin bareeddi. As bahe meeti maqaa Yesuus ija keenya yoo ilaaltu kana booda. Na dhiiga Yesuus. Ija keenya ilaaltu. Maaltu ija keenya ilaaltu? Kunoo. Zuumii godhate maqaa Yesuus. Tokkoon keenya jiru. Ay, awwaleetu ganama ija kofaachuu dadhabde. Iji isaa ilaa. Amoon ija kofaachuu dadhabde kan ta'e. Tamatto'al bakka. Afuurri irra jiru obbo isa dadhabsi. Isa dadhabsiise afuurri irra jiru isa kubaa isaa rabeetta. Amoon ija kofaachuu dadhabe kaa. Afuurri irra jiru immoo isa kubaa isaa raaba. Why awal isi cimaadhaan jira. Ammallee samlee warreen ni cimaadha. Rufeenuu kan yaarii biture garuu kan ni jiru hin beeku. Otoonni dhufeeti ati sirtu bu'a otoonni dhufe ofii kee baqattee buuta anayyuu bitaa nan danda'a nama dandeettiin qaban waan tokko amala danda'uun qaba situ baqatee bu'a wallaahi. Nam tokko darbadhaa bana. Situ baqatee bu'a dhugaa jedhe wallaahi. Yaa wallaahi situ baqatee bu'a dhugaan jedhan wallaahi jedha. Ija koo dhamoo garuu ammoo waan kuni. Anuma dhabar. Ani mee dura akkuma kee kanan jibba ture mormaa ture bar. Qabdan gara kana. Fuuree. Ufuu qabda malee. Akkamitti dhufaree Yesuusiin dhiise? Lakki Yesuusiin fudhattee ma dhufta. Abshir dugda keetti baattee dhufta. Karaan jireenyu isa malee hin jiru maafa dhufaree akkamitti dhufaree? Fidattee ma dhufta abshir isaaf yaadda inati. Waggaa tokko boodan dhufa wallaahi yaa dhufan inshaallah ofitti raajiran dhufa. Rabbii koo fidati dandeessa. Maali waaqayyo koo maali koo barbaadee nama waggaa lakkoofsuun aku garboru yoo dhufe maaltu na dhowwa. Indee boorga nama si fiduu danda'a maaltu beeka boorga nama barii si fiduu danda'a boorga nama. Maal jechuudha kun? Waaw gadaa koo naa jiraadhu. An dhufta wallaahi hin dhufta inshaallah rabbiin si fida ofii isaati jaallate. Otoon dhufeellee gaariidha garuu maal dhabeetta ani nama sobu miti yookaan namummoo hojii waaqayyo hojjetudha. Amma sobdootumatu dhufa malee gara Wiinii korra naa fuudha. Inni dhufta miti garuu akka dhuftu hin beekta miti. maalan fuudhaan jecha hundaa barate. Mini saraan Akaan gabbaramaan rabbi tokkicha hoo. dhiisi maal beekta waa'ee wanti kana keessa dhiisi gannaati waan warra beekan itti mee warra beekan keessatti waan nu abarsiisan. No jechuun amma osuma dhugaa gaafa dubbannu ammati wallaaltees miti ammati beektaa mamoo. Wallahi Amaanuel kun nama gaariidha yaa ndee nama jabaadha barakkoo. Waanuma na kabajuuf dhufeeti malee nama jabaadha. Inni malee dhugaa dubbachuuf hin dhufta wallahi rabbiin si fida. Hin dhufta gara kana. Amoko ana si jaalladha garaa sitti jabaadha ni jedhu Yesuus waaqayyo dhugaa. Maarreen isoo eegaan jira. Taayimingii guys akkanarraan fudhanne wiinii koo. Thank you. Ani haasa'u malee gamu wiin maaliif warra sirraati wiin ababaa harkoota kennaa jirtanii gooftaan sinaa eebbisu. Galatooma hundi keessan iyyuu. Thank you. Waaqni sinaa eebbisu jabaadhaa. Kun qabu ni jaalladha.
nan dhufaa yeroo dhiyootti jedhi nan dhufaa jedhu uummatas jala jiru nan dhufa yeroo dhiyootti na eegaa rabbiin na fida na qajeelchaa jedhu. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo dhiyootti torbee tokko kan jaalle keessatti boleessi keenya amoon immoo abdii guddaan qabaa. Inde abjuu isa abjoocha hartaa amma abjuu isaati abjuun kun garuu. Biyya kamittiyyuu bebooleen waan takka Yesuus Kiristoos waan takka gooftaa keenya kana karaanis jireenya ati baay'ee sammuun keessa indagana amanuu qabda. Sammuun keessa miti. Amma fakkeenyaaf gaafan taphadhu qoy akka nama maraateetti taphadha maraatuun fakkaadha ammoo maaf sammuun keessa miti naan jedhu. Tokkoon keenya jiru malee tokkoon keenya jiru. Akkaataa ati anamma si argee fi akkaataa ati gargar ta'e bara. Maalamu akkasumaan oduunis nan kolfa beekta maal waliin nyaanneerra waliin dhumneerra kolfa nan jaalladha tapha nan jaalladha keessa koo beekta. Sammuu keetu fudhatame. No sammuun korrallee narra jira wallaahi kun akka ajaa'ibaatti la mul'atu sitti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sammuutti deebi'i. Ameen. Amiin. Maqaa eenyuutu jettee? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaa rabbi tokkichaatiin naan jedhe. Maqaa rabbi tokkichaatiin naan jedhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Nama kana ilaala. Maqaa rabbi tokkichaatiin. Maqaa rabbi tokkichaatiin. Waameera nama kana. Waameera nama kana. Waameera. Maqaa rabbi tokkichaatiin.